dhugaa waardiyaan gara sin jira gizeerra nagari kufu namuna garre jedhan ijoollee waardiyyaan achi jiran kan lafatti irratti wal gaana garreedhan obboleettiin ishii ondaalam gosaatillee keessumminatiidha akka torbee lama akka turte achi isaan bira ragaan ni jira ishiidha yaa mana keessa waan tokko qopheessuu lidatii har'aa kanaaf dalagaa turanii isheen rifeensa ishee hojisiifattee mimmiidhaddee bareeftee uffaaltee dhufte takka turameet kanuma lafatti walgaa irratti walgaa malee kan irra nagarin kufne agarree jechaadhaan ijoolleen kun maal fakkaatti kichuu kana jechuudha anaan akka ibiddaadha kan inni nagubaa jiru dhugaa waaqa jiraataa isinitti dhaggeeffadha mucaan kuni fooqii shanaffaarraa of darbattee kan isheen of ajjeesteedhanidha kan isaan gabaasaa jiran miidiyaaleen gara garuu an akkasitti miti kan inni huban siigalee akkatti nani hubadhu mucattii kichuu kana manatti ajjeesaniitu akka isheen of ishee of ajjeestetti fooqii irraa gad darbatanii yaadaa jechuudha gaafa yaadu sigale kanaafiyyuu naannoo ishee kan jiran abbaa manaa ishee isaa ta'uu naannoo ishee irra kan jiranii kan shakkamu hundumtu mootummaatiin itti gaafatamuun dirqama sigale yeroo baay'ee hubadhaa beekamaan Oromoo saada'u aaduu wallaalaan Oromoo saada'u miidiyaa kana irratti erga ba'ee booddee har'a abboo'amaa bulee garuu eddeen awwaalamee booddee waa'ee isaa namni dhaggeeffatus waa'ee isaa namni yaadatus hin jiru duutiin tala keenya qananii kana boru gaafa isheen awwaalamte guyyuma sana irraanfatamaa jechuudha dhugaa isheerree namni jala bu'ee barbaadu jireedhee yaadu sinigale maaliif ree dhugaan ummata Oromoo nama baay'ee du'ee jira dhugaan isaa kabaye tokkoyyuu argineen beeku Oromoonis dhugaa isaa barbaaddachuurra nama isa du'eef boo'ee irraanfachuudha kan inni filatu sigale guyyaa tokko Oromoof namni quuqamee dhugaa Oromoo tokko barbaadee as baasee miidiyaa irratti du'a Oromoo tokko du'a nama Oromoo tokko namni dhufee miidiyaa irratti nu beeksise tokko hin jiru dhugaasaa baase kanaafis na dhaggeeffadha viidiyoo kana seef godha intalli kuni du'ushee tarra miidiyaa kana irra teenyee bo'aa jirra malee dhugaashee arguun tasanii ulfaata yaada akka kotti yoo waaqa sodaattu lafa sodaattu ta'e garuu du'a intala kana sababa isheen itti duute rakkinni ishee maal akka ta'e mana keessa jireenya akkamii akka isheen jiraatu abbaa manaa ishee faana gammachuu akkamii akka isheen qabdu ummata abbaastanii dhugaan tala kana yoo waaqa sodaattu ta'e dhala of jalaa qabdu ta'e dhugaan tala kana baastanii ummata Oromoof beeksisuun dirqama intala kana nuti ilaallee iyyuu hin quufne dhugaa rabbi intala fiigdee hin quufne intala hojjettee hin quufne sigale nuti intalli kun intala moodeelistii Oromoodha uffannaa Oromoo aadaa Oromoo waan hedduudha kan isheen beeksisaa jirtu utuma kanaan jirtu Andu'aalem Gosaatu ishee fuudhee intallachumaan baddee jechuudha gaaf tokko gaafa eebbaa mashee arginaan alatti miidiyaa irratti akka kanaan duraan intala kana argineen beeku har'aoo erga heerumtee booddee du'a isheedha kan nuti dhagaa jiru sababni maal rakkatteeti kan isheen of ajjeestu maal rakkatteeti kan isheen duutu kan jedhu dhugaa mucaa kana baasaati ummata kana beeksisa ummanni kunis onnee qabaatee dhugaan talasaa barbaaddataaf miti garuu isinumti yoo waaqa sodaattanii dhugaa mucattitti kana waaqa sodaadha lafa sodaadha baasaa dhugaa mucaa kichuu kana kanuman jedhaan dhufee irratti wal ga'ee agarra jechaa jiran ijoolleen amma dubbiin kun akka Oromoo tokkootitti waan fakkaatuudha moo filaaniin kun sin akkamitti yaaddan akka keessoo shamarran amma waan kana irratti duddanii hojjechuu hin qabdan dhugaa fakkaata waardiyyaan gara sin jira gizeerra nagari kufu namuna garre jedhan ijoolleen waardiyyaan achi jiran kan lafatti irratti wal gaana garreedhan obboleettiin ishii ondaalam gosaatillee keessumminatiidha akka torbee lama akka turte achi isaan bira ragaan ni jira ishiidha yaa mana keessa waan tokko qopheessuu lidatii har'aa kanaaf dalagaa turanii isheen rifeensa ishee hojisiifattee mimmiidhaddee bareeftee uffaaltee dhufte takka turameet kanuma lafatti walgaa irratti walgaa malee kan irra nagarin kufne agarree jechaadhaan ijoolleen kun maal fakkaatan Ikko atama nama beektu nama sa'a sanatti bakka reenfa sanaatitti argame nama beektu yoo jiraate sheerii irratti godhe dubbii qabatamaa barbaanna jettee naan ikko oduun baay'een nu harka ni jira garuu jettee osoo hin ta'in qabatamaadha waan akkanaa bakka sana dhaabbadhee hargama jedhu barbaanne. Hin beekta ijoolleen jettee jechaadha tiktookii fayyadamuu baatanuu hin beeku namoota gurguddoodha warra achi jiranii. warri beekamu namni tokko namni gizee ishiin kuftu arge ragaan hin jiru irra naagati amma laala amma kana beekan si aarsu lammaffaa mooyyuu micayyoon ta'u faalteet miidhagsitee akka malee bareeddeetti kan dhufte gammachuurra turte ofiishiitifu
Akkamii mucayyoo tu fooqirraa of darbitee yan jedhuudha ammaa ne beekaa akka yaada tokkotti ana keessi kana gubatee kanaan haasaa jiru. Malee ragaan gizee gadi kuftu namni arge tokko hin jiru soba inni. Irrana gadi kuftee malee. Sanatu nu dhibe nullee dubbachuudhaaf kan nu dhibe ija keenya. Bakka handua lambira jira. Hin jiru. Daawit yaada Bira jiraatin waan dhugaas. Obboleettiin ni jirti mana turte ishiin gubbaa. Obboleettiin saama. Ayyee Daawit yaada. Daawit yaada nuuf. Daawit carraa si laannee jirra waan ta'eef yaada kennuuf ibsaa dhoko. Okay, Daawit yaada haaraan qabu waan ta'eef gadi bu'ee jira. Ammallee warreen yaada hin qabne jaluma teessanii osoo nu hordoftanii nuti tola dubbii qabatamaadhayyuu barbaanna waan ta'eef amma bakka alchatti fufi mi'aati. Boontu ati immoo waan siin galle isaan kan gaafachaa jirtu atillee. Amma ani wanna itti fufu laali lilli amma dubbiin kun waan biraa osoo hin ta'in waan ijaan agarre ragaa ba'uun hin ta'u waan ta'eef amma ijoolleen xibbaqaa wayii waardiyyaachuu hojjetan warra achi hojjetu sun ijuma keenya namni kufe namni tokko argineedha hunduu rifataniiru mucayyoon baay'ee jaalatamtuudha nama hiyyeessafillee taatudha nama nullee nama baay'ee kabajnu jedhan ijoolleen nullee nu kabajjedhan akka nama zamana kanaati miti jedhan inni illee akkasuma. Lola hin qabanii jennaan inni hin beektan jennaan aara isaanuma wallolu harka wal qabee deemu malee isaanuma wallolu sirmaan arginee hin beeknudhaan gammachuudhaan kan deeman yeroo hunda konflaantaa ba'an akka ijoollee hiriyaatitti kan deeman malee akka irsaafniititti gargar illee deemanii namni amma kan si dhibu maanni. Aleessa viidiyoo haaraa hojjettee maxxansiteerti. Jechaa jira eebbaani mee eebbaa galchaan. Alamaayyoo eebbaa ol galchi koomentii warri illee Bakka argitee viidiyoo ishee. Viidiyoo ishee Harkisaan jira agalu. Eebbaa kottu si harkisaan jira. eebbaa ol gali qabaddu ol gali eebbaa. Kaleessa viidiyoo hojjettee turte viidiyoo haaraa. erga rifeensa hojjisiifattee dhufteedhaan kan hojjette. Yeen ilaaleen ture ganama har'aatan ilaaleen. Akka malee ture mucayyoon gammachuu akka malee irra turteedhaan kaleessirum bakka. Inkwaan muufaatu irraa of darbuu cinqatamii waan tokko miti. Yaa barumsanis ta'a waan hundaanuu mucayyoon kan beekamte waan nama akkasiiti miti. Unkaan muufaatu dhiisi waa takka gammachuudhaan mucayyoon akka malee qaabbattee jirteedhaan kaleessiruma bakka gammachuudhaan nageenyi ishiitu adda ta'eedhaan siruma kalee. Reeffi beekanii gamoorraa gadi darbamtee beekan jalatti illee yoo ta'e waan ta'e miidhaan irra ga'ee mul'ata suni reeffa isiitirra namni waa laalee hin jiru bakkalcha. Amma ishiin dubbii amma be ishii baasuu didane amma warri bebbeeku keessa warri jiru dubbii kana jedhanii wanni hin jedhan ni beekta maal waa'ee biyya kanaa dubbachuun hin barbaadamu irra deebi'ame. Warra laalu reeffa isii saanduqa buqqisee mu jiggira Allah. Kan harkaa jira malee. Fagoo kanarraa dhufanii san ilaalanii fagoo kanarraa dhufanii jira malee waan kana duuba namni Daawit baga nagaadhaan deebitee